baasuu qabna akkamitti xumurate gochuu qabna yaaddu waamicha waame keessatti. Galatoomii Solomoon wanta kanarratti nu affeeruu keef. Gaaffii guddaadha kun. Haa ta'u malee gaaffiin kun gaaffii haaraas miti. Maaliif kana godhaan jedhu deebisuudhaaf akeekaan Abiyyi maalidha? Abiyyi booddee immoo eenyu fa'itu jira? Han jedhudha. Ani dura deebisuu qabu. Waan har'a hojjetamu kun waan dura dubbatamedha. Garuu yaaddattoota pilaanii unutu kenneefii jira sagantaa keenyaan hojjetu yoo jedhan warri izeemaa suni dhugaa isaaniiti waan soban hin qaban. Warri naftanyaa yeroo hundaa warri Amaaraa Oromoon achi ta'uun irra hin jiru. Amma dhiisan qubeeyyuu lolaa turanii wanta hunda lolaa turanii kun hunduu akeekaa isaanii ture. Hanta har'a maa'inni Abiyyi wanta sana hojiirra oolchuu barbaade hojjechaas jira. Maal jedhu warrumti Amaaraa yoo saratii tokko qabu. Ishoo hin ba'ishoo jedhu. Qoraattiidhaan baasuu jedhu. Qoraattii suni Abiyyi har'a. Oromoodha akka ofiin jedhutti. Isatu Oromoo fixa. Otuu nama biraatu oddoo sana ta'a ta'e tokkoffaa qabsoo Oromoo fiyyuu ture. Lammaffaa inni abbaa gadaa jedhanii sirban sunis hin turre. Duruma dhaabachuu danda'a ture jechaadha. Isa itti yaadaa dhufan sana hojiirra oolchuudhaaf immoo iyyuu nama isaanii diriirfachuun irra jira. Wanni dhuma miti. Waan maaliif akkas ta'e iyyuu jedhanii gaafachuun hin ka'u. Dammaqaa duwwaa miti. Militarii keessa yoo ta'e yeroo har'aa warra Tigree ari'anii, Oromoo ari'anii, Oromoo jiraatan meeqatu 13tu awutoobiyoosii ta'e dhiyoo kanatti. Waan akkasii jira. Akeekkaansaa an kana ta'uu amma fakkeenyaaf isa Wallaggaa fi Booranatti ta'e sana Abiyyi yommuu humnarraa dhufu sagantaa kana gatii qabuuf mootummaa keessa warra jiru warra naannoo sanaa dhufe hamma jiru ari'ee Oromoota naannoo tokko ofitti qabe. Inni kun dhoksaa miti, dubbachuu sodaannus miti. Hammi jiru oddoo tokko ga'uudhaafidha. Inni ga'ani suni Amaaraan qabatanii biyyattii sana isa 1991 turte, dura turte sanatti fiduudhaafi. Isa nuyi naftanyaa siistem jennu sana. So abbaa fedhe achi ka'an otuu dammaqee dhiisanii hambiraa ka'anis achi kunoo biraan hojii laafaa Oromoodha mini. Inni ollee amma kanatti waan namaa sobsiisuu miti. Garuu akeekkaa isaatii nuti beekuun nurra jiru akeekkaan isaanii biyyattii sana duubatti deebisuudha. Han fuuldura isaanii dhaabbatu kunoo akka miseensota adda bilisummaa Oromoo akka Jawaar fa'aa akka Baqqalaa Garbaa fa'aa hidhaatti daraaruudha ajjeesuudha. Nuyi gatii jara kana maqaadhaan beeknuuf eenyummaa isaanii gatii hin beeknuuf dubbannaa achi haati Oromoo baay'ee bo'aa jirti. Ijoolleen ishii baay'ee dhumaa jira. So ani maayinni garatti adeemtu sagantaa keetu determaayinii godha. Jarri kan bira ga'uudhaaf akkasitti uf diriirsanii naannoo isaaniitti nama barbaadanii ofitti butanii dabiliidha hojiin isaanii. Karaa tokko Oromoo cabsaa jiru, karaa lammaffaa warra kaanii kaasaa jiru. Baalaansiin hin jiru as gidduutti. Kanan siin jedha jalqabumaaf itti deebina ta'a Solomoon. Haye galatoma Dr. Makriif. Mee duune sittan fida. Hacaaluu gaafa ajjeesanii Hacaaluu sababa godhaniitu Oromoo akkuma maneedhaatti guuran jecha Jawaar irraa kaasanii. Adda bilisummaa Oromoo hoggansa isaa maneedhaatti guuran. Daawud Ibsaa dabalatee ammallee maneedhaa jiru hin caalu akkaataa inni itti jiru. Qabsoo Oromoo burjaajessuudhaaf kan isaan itti ka'an. Garuu akeeki isaa inni guddaa qabsoo Oromoo burjaajessuudhaaf Oromoo cabsuudhaaf akka Oromoon lammata waliin kaane. Abiyyi Ahmed yeroo duraa kan inni dubbate Oromoo waggaa 100 akka inni boqosaa waliin qabannee cabsu jedhee dubbateera jechuudha. Iddasii booddee amma immoo akkaataa isaan ittiin Wallaggatti gullisoo keessatti akkas ta'e jedhanii sababa uumanii Oromoo maqaa balleessuudhaan. Amma dheengadda Beneeshaangul keessatti kan du'u Oromoon nama 50 meeqa yeroo dhumamu maqaa Oromoo kanaan inni kaasan.
Abiyyiin dabalate. Gaafa beekitti guddisooti ta'e garuu achi keessallee Oromoo baay'eetu jira. Oromoo achi keessa jiru maqaan dhoofu. Akka waan hantuuti duuteetti maqaan dhoofu. Mana mootummaa mana boo'ichaa godhe Abiyyi gaafa sana. Yeroo orma ta'u Itoophiyaan hundi boo'uu qabdi. Yeroo Abashaa ta'u keessumaa waan hundi sirrii qabu. Yeroo Oromoo ta'u garuu yookiin warra kan biraa ta'u akka waan titiis yookiin hantuuti duuteetti ilaalan jechuudha. Kana akkamitti Oromoon xumuratti gochuu deema adeemsa isaatti deeman kan itti yaadame. Tole Solomon gaaffii jabaa gaaffii Oromoo martinuu of gaafatu qabuudha deebis walumaan kennuu qabnuudha. Garuu dursee baay'ee galatoomi gaafeerraa nu gootee asitti yaada keenya akka wal jijjiirru taasisuu keedhaafi gaaffii ati gaafatti uummata Oromoodhaaf ifaadha jedhee yaadan maaliif guyyaa guyyaadha waan keessa jiraatuu fi wanta taatota isaan Oromoo irratti raawwatan kana ajjeechaa guyyaadha gara guyyaatti uummata Oromoo irratti raawwatamu Oromoo cabsuudhaafis akeeka lafa kaa'ame kana uummati Oromoo tolchee beeka. Isa kana akka bara tarii 40 duraa yookaan 30 duraa uummati Oromoo dammaqee hin jiru. Gabrummaa isarra jiru kana miidhaa gama mootummaadhaan irra gahaa jiru kana hin argu jennee yerootti yaadnu miti. Amma akkuma ati jettee akkamittiin xumuratti goonaan akkamittiin gumaacha qabsoodhaaf haga lubbuu wareeguutti baroota hedduudhaaf itti kaffalamee as geenye kana akkamitti xumurree Oromoon ofiisaan of bulchuu biyya isaarratti abbaa ta'uu qabeenya isaarrattis akkuma kana abbaaf abboomaa ta'uu isaa san akkamittiin milkeessuu danda'a isa jedhudha. Dhugaadha. Baroota lamaan kana keessa ilmaan Oromoo du'uu irra darbee reeffi isaanii itti taphatamu argaa jirra. Baay'ee nu dhukkuba. Nu warra bakkee jiru warra fagoo taa'ee ilaalu baay'ee dhukkuba. Ummaticha madeessee jira. Caalaa akka inni kaka'e qabsoo kanaaf waan irraa barbaachisu godhu taasisaa jira. Isa kanas immoo argaa jirra natti fakkaata. Yeroodha gara yerootti ummati Oromoo qabsoo isaatti jabaataa akka jiru haa ta'uuti du'i Oromoodhaaf du'i saba biraa yookaan kan Oromoo hin ta'in yoo keessaa baasnee dubbanne namni Amaaraa tokko yoo du'ee fi Oromoon yoo du'e ija mootummaa birattis ija ummata biyya sanaa birattis baay'ee gargar. Akkuma tamma jette Oromoon gaafa du'u biyya keessatti akka saree yookaan akka hantuutaatti ilaalamu namatu du'ee namatu garmalee ajjeefame jedhee ummatichi isin dubbatu mootummaan isin dubbatu. Kaastee waan gullisoo keessatti ta'e imimmaan lakkuu dhangalaasan. Anan gammaa yoo isin warri miidiyaa kana hordoftanii sagantaa adda addaa qopheessitan as baastan malee wanta mul'ataa tokko namni achitti ajjeefamuu du'u hin arginin jiraan. Kunis immoo diraamaa adda addaa tottolchanii uummata naannawaa sana ittiin miidhuudhaaf darbaniis immoo lola biraa qabsiisuudhaaf wanta isaan irratti hojjetanidha. Akkamitti goolabuu dandeenyaa sana uummatni Oromoo an akka yaadutti kana godhaa jedhee as taa'ee ajajuu illee ulfaataa natti ta'e hundinuu tokkummaadhaan wal faana ka'ee akkuma sabni Tigraay akkuma uummatni Tigraay hooggantoota isaa faana hiriiree mootummaa isa achitti dhuunfachuudhaaf dura dhaabbate uummatni Oromoos tokkummaadhaan wal faana ka'ee dhaaba siyaasaa isaa qabu jala hiriiree qeerroof qarreenis akkuma kana dura wal gurmeessanii qabsoo gaggeessaa turanitti yeroo dhumaadhaaf wal faana ka'anii carraa yeroo ammaa uumamee jiru kana keessatti tokkummaan ka'anii gabrummaatti xumura gochuudhaa qabuun jedhaga. Nutis warri biyya alaa jirru deeggarsa sana gochuu irratti bobba'uun gahee keenya. Nuti hojii salphaa qabna warri biyya alaa jirru. Maaliif lubbuu keenya wanti itti wareegnu hin jiru. Hojii salphaadha kan nuti hojjechuu dandeenyu. Inni biyyaa garuu haga lubbuu kennuutti of wareegaa jira. Garuu wal faana tokkummaadhaan ka'uun baay'ee barbaachisaadha. Hunduu yoo dabaree ka'ee fincilas ta'e faayidaa hin qabu miidhaa isaatu caalaa bakka hundumaa golee hundaa Oromoon ka'ee falmachuu qabaan jedhaan.
Galatoomi Dudduunee Dr. Shaala. Waamichi amma waamame xumura gabrummaa itti goonu jedhanii qeerroo bilisummaa waamame ammoo Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraatti sochii guddaarra jira. Akkan ofii kooti argutti hidhamtoota Oromoo hoggansa adda bilisummaa Oromoo fakkeenyaaf amandaa fudhatte sanyii akka Mikaa'el Gobanaa fa'aa sanyii Abdii Raggaasaa fa'aa innaa fudhatte Jaawar Mahammad fa'aa warra karaa Kafaa'oo Baqqalaa Garbaa fa'aa innaa ilaalte kan kana malee iddoo baay'eetti hoggansa adda bilisummaa Oromoo immoo gara 30-40 ta'a kan hidhaa keessa jiru. Maqaa isaanii hunda innaa kaasuu baadhee deeggarsi immoo akka jirutti jira. Amma isaan jarreen kana balleessine malee Oromoon gaaffii hin dhiisu jedhanii yeroo kaasanii Oromoon akkamitti ilaala? Maaliifi kanatti xumura gochuuf waamamee natti fakkaata. Maaliifi akkuma nadhii gammadaa fa'a Jaawarfaa mana hidhaatti du'e gaaf tokko Baqqalaa mana hidhaatti du'e gaaf tokko Abdii Raggaasaa mana hidhaatti du'e innee yookiin immoo akka Taaddasee Birruu fa'aa Elemoo Qilxuu fa'aa seenaa isaanii haasa'uu qabna moo isaan mana hidhaatti du'anii Oromoon qabsoo biyya keessaa finiinse manas taa'e qeerroon du'uunsaa waa hin namne ta'eera. Yookiin hidhamuunsaa waa hin namne ta'ee jira Oromoo keessa bagaa jirti. Abbaanis haatis gidiraa keessa jiran. Xumura itti gochuudhaaf waamamee fakkaata. Akkasumatti meeshaa. Hayyee baay'ee galatoomi Salamoon. Egaa amma waan ati kaaste kana seenaa dubbachuudhaaf namootni kun mana hidhaatti hoggansi kun nurraati ajjeefamee seenaa dubbachnee bira darbuu dandeenya laataa isa jedhu kanatti kaasaa jirtu. Dhugaa dubbachuudhaaf akka Oromootti amma waamicha ta'e kana saalana ta'e kana an Oromoon hundi akkamitti ilaaluu danda'a isa jedhu sigalee waan humnaa olitti himuuf walitti himuun illee akkaataatti nu jibbisiisu irra geenyee jirra. Keessumaati amma hooggantoota hidhaa jiran kana ajjeesuu danda'u, balleessuu danda'u. Kanarratti shakkii godhachuun qabu Oromoon. Badiin kanaa maalidha yoo ta'e utuma ajjeesanii illee jara kana qofatu hin taane kan qaanii kanaaf of geessisaa jiru unudha jechuudha. Oromoota jechuudha. Gaafa Hacaaluun ajjeefame as biyya kanaati Dr. Makbabis jira zuumiidhaan nama hedduutu guutummaa Swiidin kanaati hawaasa walitti qabne. Koronaadha namni wal ga'uu hin danda'u aariidhumaan naasuudhaan boo'ichaan namni hundi walitti dhufe. Suuraa dubartii kanaan qaba waliin ka'etanii Haliimaa jedhamti. Nama baratti garuu qabsoo keessa dabarteetti. Biyya kana baqattummaadhaan dhufteerti. Maal jettee dubbatte? Gaafa Mahammad Amiiniin Hararitti mormarraa kutanii gatan utuu Oromoon tokko ta'ee ka'eera ta'e Hacaaluun hin du'u ture. So, ati digrii sin barbaachisu, PhD sin barbaachisu, profeesarii ta'uu sin barbaachisu, dhala namaa dhugaa hubatu. Anaaf hiiroon koo Haliimaadha jechuudha. Oromoon akka Haliimaatu ta'eeti Hacaaluu hin dhabnu turre jechuudha. Akka Haliimaatti Oromoo yaaduu dhabne jechuudha. Kanaafi guyyaa sana walgahii sana walitti qabu na jibbisiise. Because anu akka isheetti yaaduu hin dandeenye. Namoota walitti qabnee odeessuu maal godha. So leessanii ture. Leessanii baraa amma baraa naa laatte jechuudha. Hunda keenyaaf laatte. Walgahii sanarra namni ture garuu yaadachuu dhiisuu danda'a waan isheen gaafa sana dubbatu. Maaliifi neecharii keenyadha. Waan ija qabu, waan kutannoo qabu, waan hadhaa, waan dhalli namaa irratti kutatee hojjechuu qabuu fi murtoo iddoo itti fudhachuu qabnu hin beeknu jechuudha. Waca jaallanna jechuudha. Nutti bulluqeetu galgaluma immoo nutti qorree bule jechuudha. Hacaaluu akka sanatti dhabne. Har'as amalli nuni itti Hacaaluu dhabne sun jijjiirameera moo jijjiiramne hin beeknu. Sun jijjiiramu malee har'as warra manidhaa keessa jiru dhabu. Hooggantoota bakkee jiran dhabu. Baay'ee namni biyya sana keessa jiru hundiidhaa keessa jira. Profeesar Mararaas taanaan harka isaanii jira. Yaaldaawudis harka isaanii jira. Warri har'a isaan hiiknee jedhanii hundi isaanii harka isaanii jiru. Warri isaanii hidhanii achi keessatti qabanii jiranis achuma harka isaanii jiru. Ati diina
Siigalee baay'ee nama qaaneessa. Har'a hooggansa isaa duukaa dhumaa Tigreen jiru kun meeqa akka inni ta'e ilaali. Misaa'ila qabu, misaa'ila isaanii qofa miti dubbiin. Kanaaf ammayyuu waamichi alana ta'e kun yeroo hedduu harca'iinsi nu gidduutti dhalate kun baroota hedduu kana keessatti nu miidheera. Amma garuu irraa barachuu danda'uu qabna. Yeroo hunda garuu irraa barachuu qabna waliin jenna malee keessumaatii amalli diyaasporaa jiru yaraa waan ta'eef ani kara kootti soorii tusee jechuun qaba. Uummata biyyaaf garuu gadda guddaa nutti dhaga'ama. Garuu dhugaa kanarra dhaabbatee du'uu qaba. Maamad Amiin qofatu hin taane hammormi irraa cite sana duras hedduutu wal eegne jechuudha dabareedhaan. Aanaan tokko yeroo du'u inni tokko callisu. Godinni tokko yeroo du'u inni tokko callisu. Akka naaziin warra Israa'el irratti Juushii irratti raawwate yeroo isaan namoota gar tokko gara kun gara Westii dhadhanii gara lixaa dhadhanii siigalee loqodallee adda baasanii ta'e jedhanii taag godhanii siigalee diskirimeet godhanii ajjeesanii walakkaa gurraayyuutti wal ilaalle jechuudha. Egaa maaltu ta'e amma gaabbee jira hundi Oromoo alaaf keessaa gaabbuun qofti gahaa miti jechuudha. Alana Oromoon seenaa yaraa keessaa bahuu danda'uudhaaf an akka kootti har'allee taanaan oduu darbe odeessuu yookaan isa dhufu odeessuu yookaan kan Tigree odeessuutu hin taane haa du'u haa jiraatu. Dubbiin jiru maal akka ta'e beektaa? Namni kan inni kabaju yookaan immoo kan inni si ajjeesuu dhiisu gaafa inni si ajjeesu ati maal akka gochuu dandeessu yoo beeke. Gaafa Hacaaluun du'e tarkaanfiin nuun fudhanne baay'ee dadhabaa ture jechuudha. Ergasiis baay'ee dadhabaa ture jechuudha. Guyyaa tokkoof lama gidduutti nama 200 walitti dhabne Hacaaluu duukaayyuu jechuudha. Garuu sana booda maal goone? Kun egaa maalirraa madda isa jedhu ammallee hiriirri alana waamame kun keessaaf alaan afaan tokkoon jecha tokkoon ani generationiin siigalee ammas taa'ee ani maatis nan qaba obbolaas nan qaba waan tokko adda baasu ta'e waan ati dubbattu hin qabdu. Biyya sana keessa namni jiru hunduu du'eera. Akka du'aatti Oromoo hundumtuu inni bakkee jirru kunis hundi keenya du'aatu jirraa jennee amanuu danda'u qaba. Ati gaafa waan tokkoof baatu kutannoodha. Kutannoo jechuun immoo jira jettee amanuutu hin taane du'eera jettee amanuu danda'u qabda. Duuteetta taanaan eenyuuf hiiltamoo eenyuuf yaaddoftamoo maalidha waan itti yaaddoftu. Kanaaf dhaloonni alana jiru kun waamichi alana xumura gabrummaa jedhame kun fincilli xumura gabrummaa yeroo dheeraaf tureera. Garuu inni alanaa kun gabrummaan kun xumurame jennee abdanneetii 2018 kaasee nutti haarome waan ta'eef isa alanaa kanarratti utuu kutataniiti utuu tokko ta'anii ka'aniiti dhaamsa haliimaa sanan dhaamaaf jechuudha. Sun yoo ta'uu baate bu'aa hin fidu jechuudha. Galatoomii itti meeressi. Galatomii Dr. Chala. Dr. Makbii amma kana keessatti gaaffiin ka'u tokko yeroo baay'ee warra miidiyaarra jiru biyya alaa teenyee biyyatti dhaamsi nuti dabarsinu ofii keenyaaf iddoo nagaa teenyee iddoo ho'aa teenyee uummata rakkate kanatti immoo kaabaa adu'aa jechuun ulfaataadhaa kan jedhu yeroo baay'ee kaa'aa jira. Kun dhugaadha waan ollotti nu qabu. Biyya nagaa keessa jiraanna waan barbaanne dubbannee waan barbaanne haasofnee waan barbaanne nyaannee jiraanna. Biyya keessatti dhalanne keessatti illee bilisummaa ammanaa qabaachuu hin dandeenye. Biyya ormaa dhufnee bilisummaa keessatti qabaatu. Kun dhugaadha. Garuu Oromoon ka'aa dhiisaa jedhanii illee yoo ka'aa jettanis yoo dhiisaa jettanis du'aa jira karaa lachanuun. Ijoollee dargaggoo bakka isheen ciistutti mana keessatti rashannaniitu reeffa isheellee haatiif abbaan akka dadhee fudhanne baru. Isa kaan hospitaala keessaa biyya keenyaallee guluukoos jedhanii waamu irraa buqqisaniitu haqqanii bakkee baadiyyaa keessatti dhaqanii ajjeesu. Hidhaan akkas gadi ba'anii haasa'uu hin danda'amu. Amma inni fudhatan ba'aa Oromiyaa, dhiya Oromiyaa, kaaba, kibba iddoo hundumaatti Oromoon gidiraa guddaa amma hin jenne keessa jira. Manas taa'anis dhiisanis rakkinni kun waan akkasirraa hin qabu.
Kanaafi humna waraanaa isaan itti tarreessanii kaa'an sana itti naannessanii kaa'an sana akkamitti cabsuu qaba Oromoon isaan amma naannoo ganda keessatti balbala keessatti humna waraanaa hidhanii kaa'an sana akkamitti cabsuu qaba. Maaliif inni gadi ba'anutti dhukaasuun ajjeesu manas taa'anii garuu du'ii moo waa hin hafneedha. Bilisummaa isa dhumaa godhachuudha moo garbummaa isa dhumaa garbummaa jala callumananii taa'anii du'a sodaatanii taa'utu caala. Akkamitti ilaaltu? Galatoomii tokkoffaa hiriira kan isa waamu warra diyaasporaa jirus miti. Hiriirri sun isaanuma keessaa burqannu yaan gochuu dandeenyu isaan gargaarra. Lammaffaa immoo cimus dadhabus ijaarsi biyyatti kana keessa irratti hojjetu jira. So nuyi kana goones kana gochuu baannes wanti kun dhufuu qaba. Yoomi han jedhu amma waanuma gara xinnoo deebinee olaalle waamamaa ture qeerroo gaafa akkasii bahii qeerroo gaafa akkasii dhiisii han jedhu jira ture. Isa bira darbinee amma maqaasaa duriitiin xumura garbummaa jennee yoo warra akkas goona jedhu gargaaraa jirru nuyi gara caalu humna qabnu duwwaa utuu hin ta'in beekumsa qabnuu fi horii qabnuun gargaara duuba isaanii jirra. Sibiilli oddoo itti dabseedhu. Har'a wanti kun baay'ee barbaachisaadha. Yoomiyyuu caalaa isa namni keenya mana hidhaa jiru duwwaa miti. Biyyi suni kiraayisii guddaa keessa lixxi. Ijji biyya lafaa biyya keenya harka jira har'a. Gidduu kana meediyaan Awurooppaa hammi jiru isin biras akkasuma tatta. Keessumaa meediyaan Swiidinii fi Noorwee waa'ee Nobel Piraayisii kana dibeetii guddaa godhu. Beektu jijjiirama gochaa jiru amma. Namni humna irra jiru kana booddee Piis Piraayisii fudhachuun irra hin jiru. Balleessaa hojjenne irraa han jedhu seera baasachaa jiru. Tochiin har'a goonu suni keessumaan abashoonni yoo ofii isaaniitti lola uumanii wal lolaa jiran kana tochiin nuti goonu kuni roolii guddaa qaba. Dhagahama. Lakki lolli isaa achi duwwaa miti asiyyuunni beezii ta'eyyuu tocha'aa jira han jedhu ageetti arganna. Kanuma jechuudhaaf har'a yeroonsaa kanatti hojjechuun nurra jiraadha. Gargaaruun nurra jira. Lammaffaa roobes caames gurri missiraa tokkumaa jedha Oromoon. Akkumaati jettayyuu Salamoon. Qeerroon Oromoo har'a loles loluu baates inuma hidhama inuma du'a. Haati Oromoo boo'uun ishii hin oolle. Otuu ilmi ishii inni isaa wajjin jirullee innumti jireenya koof jedhee jireenya isaaf jedhee jara wajjin akka kaadireetti wajjin hojjetullee gatuma Oromoo ta'eef gatuma naannoo tokkorraa dhufeef ufitti fudhatamaa miti innumtuu hin du'a. Kanaafuu Oromoon carraa hambiraan qabu. Akkuma maqaan isaa jedhudha. Didaa garbummaa innis immoo jira akkuma dur jennu where conditions are fulfilled in subjective conditioning jennu har'a dhufuun irra jira. Tortoraa objective conditioning qabna har'a namni keenya du'aa jira. Namni keenya lolam barbaadamnetti ramadamee dhaqee Maqaleetti du'aa jira. Adigiraatitti du'aa jira. Kana mormuun irra jira. Hambiraa immoo inni akkumatti jette beektu baadiyyaa keessatti nama tokko wattaaddara tokkotu nama walitti qabee bitaan bare. Nama onnee godhatee ka'uu dadhabetu ofirratti taphachiisa. Otuu konyaa tokkorraa ari'anii inni kutaa ofiisaa baqatee deema. Saba keenya kana enkareejii gochuudha. Homaa fiichariitiin qabdu biyya sana keessatti jiraachuudhaaf otuma gabbarteeyyuu jiraachuu hin dandeessu. Hamma humna kee engaddawaa tokko dubbachaan ture. Namni dadhabaa ta'e dadhaba haatuun jaalattu. Haatumti keenya bolaan keenya tokko cimaa yoo ta'e isa jaalatti. It should be clear. Cimuu nurra jira. Diyaaspooraan as teenyee nuti gadi ba'aa jechaan jirru. Isaaniin ba'aa jira. Garuu ijoollee achi keessatti rukutamtu, ijoollee achi keessatti hidhamtu gargaaruudhaaf waan barbaachisu bituudhaaf waada garuu nurra jira nuti. Kana ijaarsi jirus jira.
dadhabbii isaa wajjin ijaarsa kana gargaaruudha. An kanaachi waan ofii immoo dhaabbachuudha yoo ta'uu dide. Nutoo rakkoon keenya inni diyaasporaa kun yookiin isa jiruun gargaaru yookiin hansaa hin dhaabbatu. Mee ilaalaan biraa keessa akka illee dheef malee aktivitoonni keenya maal barbaadu har'a? Abiyyiin arrabsaa ooluun bu'aan fidu har'a. Abiyyiin achii buqqisuudhaaf kana goonaa. Ani immoo dirqamni koo kana nan ba'a gaafa jennee kakannedha. Dubbachaa hafuurra kana. So ani anan jedhu du'uun hin oolu sila Oromoon meeqa faarsaa oolla miti nadhii gammadaafaa nama baay'ee Taaddasaa Birruufaa harkaan laannu jedhanii kabaja saba sanaaf qaban jedhanii Maammoo Mazar Mirfaa du'ani. Har'a manatti dhufee si ajjeeses ati ufii kee jara loltee duutes du'adha. Garuu duuni isa gargari. Gaafa saba keef jettee loltee duute yookiin immoo gaafa damooza koo waggaa tokko ji'a tokko waggaa tokkotti laadha jettee waada galte ati kabajamaadha. Hirriba gaarii lafta otuu ati iddaati duute illee Oromoon bilisummaa ba'e maali ani rakkaan danda'u darbadheeraa jetta. So ani gorsin qabu warra achi jiruufi warra qeerroofi homa isiniif otuun ta'in ijoollee keessaniif yaaduu jalqabaa. Hamma ofirraan darbanne garbummaa sanatti garbummaa hamaatu immoo deemaa dhufa amma. Isa durii wayya dhugaa dubbachuudhaaf garbummaa irraa garbummaa filachuun hin jiru. Amma jiru garbummaa garuu inni amma dhufaa jiru inni noorzuu noonjii saawuzuu gabsina jedhanii nurratti weeddisaa oolan suni waan hamaa fida. Har'a wanni dhaan miti lollisaa gaafa Abiyyi achi dhufan mo'anii yoo mo'ani mo'uun hin jiru malee achis deebi'anii misaayilii fi boombiidhaan miti seenxii cuubeedhaan namni wal lolu. Kana oolchuudhaaf immoo cimuun sirra jira. Kanadhaan jedhu Salamoon harka laachuu otoo hin ta'in humna qabaniin nama gammachiisu tokko maqaan kun as deebi'uunsa gaariidha irraanfatamee ture. Xumura didaa garbummaa kana waggaa 3 dura handhiifne hammi jiru qeerroo qarree jechuutti ka'ee ture amma isa miti. Kaaraakterii qabanni kaaraakteriinsaa biyya tochoosa. Dhiyaa bahaa hin jedhu iddoo tokko iyyatti hunduu dirmata. Yeroo sanatti deebi'uu nurra jira. Balleessaa hojjenneerra. Akkasitti lollee akkasitti horiisitti darbannee dhaqnee namaaf laanneerra. Har'a garuu hin goonu. Hin goonu har'a. Har'a maal jettee lammaffaa bishaan gaanii jetteedhaan mastarati isinitti baay'isa malee hantuutatu bishaan gaanii keessa dhitee bahuu dadhabe. Lammaffaa bishaan gaanii bishaan kana keessa lammaffaan fixu. Lammaffaa waanuma oppiidoo wajjin wal qabate nuti firan qabu. That's it. Kanaaf immoo kutachuudhuma kan biraa maarree.